Akitana morma Akabin obsetrai Wakiyo mudafra Akkam jirtan hordoftoota OGMC kun sagantaa keenya imala jireenyaati. Sagantaan keenya imala jireenyaa irraa akkuma beekamu har'as keessummaa tokko qabatee dhiyaatee jira. Keessummaan keenya kun Oromiyaa irraa ka'anii hanga as biyya Swiidin gahanitti imala jireenyaa dheeraa qabu. Imalli jireenyaa isaanii hedduminaan qabsoo uummata Oromoo irratti kan rarraatu yommuu ta'u, seenaa isaanii gaafa dhuunfaadhaan nutti himan baay'ee nutti tolee jennaan. Nutis daawwattoota keenyaa walii qoonna jechuudhaan toora zuumitti affeerree marii isaan wajjin taasisuuf deemna. Keessummaan keenya kun eenyu? Ofumaan daawwattoota keenyaan akka wal baran isaan affeera. Duraan dursee garuu maqaa daawwattoota keenyaatiin baga nagaan dhuftan anaa dhufu isiniin jedha. Tole galatoomaa isinis warri miidiyaa OGMC miidiyaa keessan kanarratti keessummaa taasistanii naafeeruu keessanii fi keessaayyuu imala jireenyaa irratti waan keessa darbe waliin dubbannee akka namni dhaga'u gochuu keessanii fi hedduu galatoomaan isiniin jedhaa. Akkasuman jedha. Hayyee mee keessummaan keenya kun eenyu mee isin wal barame isinummaan daawwattoota keenyatti maqaa keessan bakka dhaloota keessanii itti himuudhaan daawwattoota keenyaan wal bara. Tole ani maqaan koo Gammachiis Naadoo naan jedhanii Gammachiis Naadoo Gaaggaati. Kanini dhaladhee guddadhee Oromiyaa dhiyaa ona Manasibuu magaalaa Mandii kan jedhamtu daangaa Oromiyaa irratti argamtu gara gadiitiin Beneshanguliin daangeffamtu gara mirgaatiin immoo Galaana Murmuriin yookaan haga waan baraatti kan daangeffamtu magaalaa badhaatu buna qabdu warqee qabdu emne beredii qabdu baay'ee jireenya namaaf gamtaltu jaallatamtu Oromoo qofti keessa jiraatan namni halagaallee baay'een keessa hin jiraanne tokko keessatti dhaladhee guddadhee magaalaan Mandii biyyuma Oromooti afaan Oromoo dubbata haga dhaladhee guddadheetti afaan Oromoo dubbata. Magaalaa Mandii kana keessatti dhaladhee guddadhe. Hayyee anillee booda irratti waan magaalaa Mandii sirriitti waan beekuuf waan tokko tokko kaasee isin gaafachuuf deema. Meegaa obbo Gammachiis Naadoo bakki itti dhalatan lixa Oromiyaa Wallaggaa magaalaa naannoo magaalaa Mandiiti. Mee ijoollummaan keessan imalli ijoollummaa keessanii mee maal fakkaata? Barumsa eessa jalqabdan haalli guddina keessanii maal fakkaata? Mee daawwattoota keenyaan nuun imalame? Tole akkuma jedhe kanini dhaladhee guddadhe egaa magaalaa Mandiiti. Ijoollummaan koo yeroo gaariin turre keessumaayyuu yeroo dhalooti keenyaa jenereeshiniin jedhan kuni kan keenya gaariin turre yeroo hamaa keessa ture. Haa ta'u garuu ammani obbarutti kanini dhaladhe akkuma siin jedhe magaalattii mattiin dhaladhee magaalattii irraa sa'aatii tokko Gomboo Ogiyoo kan jedhamu akkoo kootu jiraata. Harmee kooti sa'aatii tokko achirraati gara moggaarra jiraatti amma magaalaa ta'eera jedhama. Isheen tuna guddisee achi mangootu jira, kuduraan muduraatu jira, saawwatu jira, aannantu jira, bunatu jira, waan garaagaraatu jira. Achiin jaalladha akkoo koo biran jaalladha. Garuu kan inni baradhe mana barumsaa miishinii kan warra Siyuudinii kanattiin sadarkaa tokkoffaa baradhee sadarkaa tokkoffaa makana xumuruu jala baay'ee hamaa ture naannoon suni jechuudha. Sababii inni hammaatee fi addi bilisummaa Oromoo baaf dhiyaan lolaa ture waan ta'eef dirreen dhiyaa kuni Mandii qabatee Beegii qabatee Dambidolloo qabatee garri suni lola ture mootummaa Dargii jenii
mootummaa dargii adda bilisummaa Oromoo wal lolu turanii haga sadarkaa magaalaatti waraanatu qabatee jira ture. Waraanni adda bilisummaa Oromoo ijoollee dargaggoomutti deeman ni qabata, humnaan qabatee leenjifata. Gaafa sana adda bilisummaa Oromoo akka himanitti warra nama nyaatu warra eegee qabu waan adda addaati. Dargiin immoo adda bilisummaa Oromootu ijoollee asitti dhalatanii guddatan qabatee fudhata waan jedhuuf jecha umuriin utuu hin gahin sadarkaa 15-16 ol ijoollee humnaan qabeetu beeraawii jedhee erga ture. Umuriin keenya iyyuu gara lachuutti hin geenye ture. Garuu yeroo kana keessa maatiin keenya akkuma isaa hin beeknu nuti badaa keessa hin beeknu turre akka nuun adda bilisummaa Oromootti dabalamnu malee akka dargiin nu qabatu fedhan turan. Egaa kanumaaf jecha walumaa galaa barumsa koo haaluma kana keessatti gaafumsa wannoonsaa dheeraadhaa irraa dubbachuu dandeenya. Kanaaf jecha barumsa koo kuteen ba'e jechuudha. Haaluma rakkoo maatiin koo hidhamuu eessumni koo Xilawuun Ciibsaa jedhama. Inni hidhamee sababii inni hidhameef jecha immoo ija dargaatiin nu ilaalaa turanii waan hedduutu ture. Waan kana kitaaballee barreesseera. Garuu waan kun waan hammaateef jecha utuun barumsa koon xumuriniin ba'ee gara qabsootti ba'ee jechuudha. Yeroon qabsootti ba'e adda bilisummaa Oromootti yeroon dabalamuuf jedhu leenjiyyoo akka hin fudhanne jedhanii turan. Umriin kee hin geenye waan jedhanii turanii fi umrii qofaallee iddoo tokkotti yeroo isaan didan bakka biraatti sobeedanii itti dabalamee leenjifamee akkasitti gaa barumsa koollee adeemsuma keessanii sadarkaa lammaffaa fixe malee sirnaan hin baranne haalli nuun ayyamu ture. Dhaloota gaafa yeroo sana ture jechuuf hin jedhu. Mee osoo gara imala jireenyaa keessanitti bal'inatti hin deemin waa'ee mana barumsaa itti barattanii sanitti odeeffannoo xiqqoo qaba ture. Harmeen keessan mana barumsaa sanitti barsiistuu akka turanii fi namoonni gargaarsaan warri mishiinarii Swiidin irraa dhufanis isaan hojjetachi barsiisaa turan. Amma biyya jirtanittis naannoo keessan jira jedhu kun dhugama moo akkamii wal agartaniirtu? Akkuma siin jedhee harmeen koo dura barsiistuu turte mana barumsaa kana keessatti warra meeshinii kana wajjin jechuudha. Sababni isaa hangafi harmee kootii qees Maatiyus Ciibsaa kan jedhamu walumaa gala meeshinii sana irratti gaafatamaa qeesii ture. Luba Maatiyus Ciibsaa Bulii jedhama. Abbayeen koollee kan inni dhufee ittiin harmee koo argee fuudhee fi innillee wangeela lallabuu dhufee gara mandii kana dhufeetu harmee koo wajjin achuma mana kadhataa keessatti meeshinii sana keessatti ol fuudhanii. Meeshiniin kun immoo kan warra Siwiidinii. Warri Siwiidinii kuni maatii keenyatti baay'ee situ. Keessumaayyuu aannan galgala aannan nurraa fudhatu isaaniif geessinaa. Eessumni keenyas achi keessa waan hojjetuu fi maatii keenyatti baay'ee siqu. Keessumaa amma nam tokko addana jiru amma naannoo hin jiraatu jiru Sheel jedhama. Sheel kuni durbii koo amantii Maatiyus jedhamu wajjin baay'ee hiriyaadha. Wal jaallatu. Sheel amma addana jira. Afaan Oromoo hiika. Sheel nama Ispaaniskaadha. Warra biyya kanaatti Siwiidiniidha. Garuu afaan Oromoo hiika biyya kanatti. Afaan Oromoo anarra beeka. Anaan gaafi hin beektu barata afaan Oromoo naan jedha. Afaan Oromoo keessa si'anaa beekta naan jedha. Afaan Oromoo faayikaa yeroollee biyyallee deema. Biyya keessatti illee wannoo qabu, kilinikii qabu. Finfinnee keessatti deeman deebi'a. Yeroo tokko waa tokko illee naa fidaa. Isa qofa mootuu hin taane kanneen aayira jiranis jiru. Isaan kunis naannoo Oobikiin jiraatu. Oobik bakka jedhamu isaan afaan Oromoo qulqulluu haasa'u gaafa guyyaa aadaa nyaati wayii jiru nu biraa wajjiniin nyaata qopheessinee nyaanna. Akkasitti meeshiniin kuni mandii keessatti qooda akkasii qaba ture. Inni meeshiniin kan warra Siwiidiniiti siin jechuuf hin jedhu. Ayyee gaariidha kun waan namatti tolaati warra harmee keessa wajjin barsiisaa turan warra Oromiyaa turan waa'ee warra Oromoo waan beekan warra afaan Oromoo beekan waliin asitti wal arganii wal jijjiiruun yaada wal jijjiiranii waliin haasa'uun waliin jiraachuun carraa guddaadha. Kun baga milkooftanii meegaa gara qabsootti deemina. Imalli keessan ijoollummaa irraa kaatanii gara qabsootti galtanii silaa Oromoo dammaqe tokkoon maaltu gara qabsootti si kakaase jechuun hin barbaachisu maaliifi miidhaan dhiibbaan gadadoon uummata keenya irra gahaa jiru hedduu cimaa waan ta'eef
kana namni obsee hin danda'u gara qabsootti seenaa fakkeenyaaf yeroo dargaggummaa kootii mandii dhaqee ture yeroo sanitti bakka daalattii jedhamturraa Ibn Baradiin fe'amu konkolaataan Alamuddiinii daandii uummanni harkaan mukaan hojjete san dhagaa fe'ee cabsee biraa deema daandii uummanni harka isaatiin hojjete jechaadha. Qabeenya achi fe'ee deema daandii hojjetuu fi daandiin uummanni hojjete immoo konkolaataa isaatti caccabsaa namni danda'ee san gaafatu lama miidhama uummanni keenya. Tokkoffaa qabeenya saamamaa lammaffaa waan humna daandii osii isaatiin hojjete san iyyuu jalaa mancaafama. Kanaafi kan kana fakkaatan dhiibbaa miidhaa hedduu amma dubbachuun kana sana jennee keessaan baanu gamee miidhaan daran isin laalessee haga qabsootti isin kakaasamee akkamiin ibsu kan uummata keenya irra gahaa ture naannoo keessaa naannoo mandiin sun naannoon sun baay'ee naannoo dammaqee sirriittan beeka waan ta'eef mee kanarratti yaadan jijjiirtani. Akkuma isin jedhe mandiinii atis argiteetta galatoomi arguu keetii fi mandiin afaan Oromoo dubbata warrumti wayyaanee iyyuu sireen jiraa'oo yoo jechuu baate jalqaba gaafa namni gadi dhaqu nama Amaara ta'e yookaan maanni naftanyaa ta'een sireen jiraa jedhi gaafadhu malee algaa aallee jettee yoo gaafatte mandii keessatti hin boondirraftu waliin jechaa turanii. Akkuma isin jedhe mandiini biyya ol jaallatu biyya Oromooti biyya baay'ee qabsoo kan ofitti fudhateedha. Walumaa gala mootummaan dargii uummata mandii jaan argaan jaallatu. Meeshinii amma isin jedhe kana mana kadhataa isaanii irratti boombii darbateera. Dargiin utuu namni kadhachaa jiru jibbiinsa guddaa irraa qabatu. Fakkeenyuma naanin sii fudhaa akka tasaa eessuma koo wajjin girooserii wayii qabu gara ona Benishaangulii keessaa ilma eessuma kootii wajjin gaafa naqu achittiin waraana bilisummaa Oromoo arge. Waraana bilisummaa Oromoo gaafa argu waraanni bilisummaa Oromoo waan badeen jedhan kun warra kanaa jedheen qalbiidhaan itti siqee gaafani namoota ta'e dubbisu namni tokko as jira kunoo bakka jiraatu kana jira Addunyaa Shifarraa jedhama. Gaafa sana inni dabballee waraana bilisummaa Oromootu ta'e. Nama birraatu jedhamu tokko wajjin argeen naqee dubbise gaafan dubbise namni birraatu jedhamu sun si beeka harmeen keenya barsiisteetti naan jedhe. Kunoo addunyaan addana jira amma lubbuudhaan jira Addunyaa Shifarraa ergasiiti abbaa birgeedii ta'e ture qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti booddee gaafan isaaniin argee jedhu isin biraa nafuun jedheen. Isin biraa nafuu jennaani lakki waan nu gargaartati ijoolleedha namni sirratti waa beeku hin jiru. Dargiin sirratti waan beekwatu waan nu gargaarta paampileettii faan nu facaasta kana goota waan nu siin jenne godhi siin jenne goota waan gootu kana garuu obboleessa kee kanatti agarsiistu abbaan fedhe arginaan hin duuta lubbuudhaan waan ta'eef hin goota kana nu gargaareedhanii waan sana fuudheen godhee jechuudha fakkeenyaaf akkuma siin jedhe seenaa kana katabeera waan ta'eef gaafa isaan natti kennan waa isaan jedhan baay'ee mana barumsaa sanatti dhiyoodha fakkeenyaaf namni isa faa gaafa sana biyya sana bushu Mokonnin Gaarrada'uu jedhama mana isaa keessatti naqee paampileettii facaase akkuma isaan jedhan namni irratti beeku iyyuu hin jiru garuu badii dogoggora godhe dogoggorri an godhe kan inni ittiin isa dhumaa ba'uu aasxaa alaabaan fuudhee siree kee irra rabnu hoteela eessuma kootiitu jira Xilaawun hoteelii jedhama hoteela sana birati kutaa qabna ilma eessuma kootii Akililuu Xilaawun amma innis wareegameera. Isaa jinachi rabna turreetuuni aasxaan fuudhee siree firaashii lama gidduu kaa'e. Ani eessumni keenya gaafa sana badee jiraa hidhaa tureedhaadha baheetu badee jiraa inni suni ilma eessuma kootii Akililuun kun jaraajin ol quunnamtii qabaa ani ol quunnamtiin qabu sana hin agarsiisne nan dhossaa inni hin beeku akkam firaashii gidduu kaa'ee warri dargii dhufaniitu mana sakattaan mana jireenyaa sakattaanii dhufanii hoteela sakattaanii achi jalatti argatan. Gaafa isaan argatanii durbiin koo Akililuun dhokatee jira. Eessumni koo dhokatee jira. Gaafa argan anaan qabatanii jechuudha. Anaan qabatanii namicha asirra laqaan tokko morma koo qabanii gaafa alaabaa argan waan biraanis jira sakattaa ittiin jedhan. Utuu isaan isa sakatta'utti jiranii asirra dhaqichi machaadhaa. Asirra dhaqicha darbadhee kuffisee mana gidduu fiigee man ba'ee. Isan ba'e baay'ee fiigee mana jireenyaa dhaqeenii wanta seenaa guddaadha. Mana jireenyaa dhaqeenii
mana keessaati horii wayii fudhadheeni uffata jijjiirraa fudhadheen mangoo baay'eetu mana naanna'ee jira mangoo irraan taa'e. Dhufanii mana sakattaanii dhabanii ijoolleen isin jiran turanii namni hin baqata ture. Haadha manaa isuma keenyaatu jira. Mana sakattaanii dhabanii fixanii yeroo isaan deebi'an achumaan deemeen bahe lammatan deebine jechuudha. Karaan irra silaati ba'uu qabu karaan lafatti jara kana arge dhiisee achirraan bahee gara ona Beeshagul Baambasii keessa bahee beegii keessa baheen beekta lafa sana waan ta'eef. Beegii keessa kobor keessa baheen adda bilisummaa Oromootti dhaqee dabalamee akkasittiin hin bahe. Egaa anatu akkasitti bahe malee warri kaan immoo akkaataa garaagaraati. Baay'ee hedduu qabamuu, dargiin hin qabataa, isa harkaa ba'anii fiiganii rukutamuu, warri kaanii amma ijoolleen hiriyoota kootii namni 8 mucaan ammas durbiin koo keessa jiru suuraa kaatanii waan badeetti dabalamuuf jedhamanii qabamanii hidhamanii ani isa dura hidhameera qabanii waa'ee garaagaraatiin na hidhaniiru inni immoo seenaa mataasaa qaba yeroo achi waa geessinu waa finnu birgeedii keessatti na hidhanii warri loltuu dargii warri qaruuxeen kun warri deeminneteedhaan qaruuxeen kun isaan kun immoo mana hoteeleessuma kootii buluu hoteeleessuma kootii keessatti gaafatamtuun immoo dubartii Amaara wayitii Goojjameedha ishee jaallatu gaafa isaan akka tokkotti qabanii na hidhan achi keessatti na garafanii oduu fideedhanii maal godhan isheen immoo akka tokkotti na baasistee turte rakkoo garaagaraatu ture jechuudha. Garanaan dargisiituma garasiin warri waan warri hin beekne waan badeedha jedhu yoo achi dhaqeen duuta jedhu warri beekan immoo gara sanatti ba'a jedhu rakkoo akkasii fa'iitu darbaa ture. Mandiin egaa walumaa gala kan isitti immoo warri qabeenya qaban warri sooressi warri jajjaboon warri beekumsa qaban baqachaa turan yeroo sana. Inni kaan Finfinneetti baqata. Inni kaan gara Asoosafaatti baqata. Inni kaan baadiyyaa fa'iitti baqatee jiraata ture. Waggaa 3-4 fi naannoon mandii kun baay'ee dararaatu ture. Jechuun mandii gaafan siin jedhu keessan jiraafan siin jedha malee dirreen dhiyaa kun walumaa galli isaa beegii dhaqi maaninni koboriin dhaqi dambidoolloo dhaqi kun garri sayyoo walumaa galli naannoo sun dirreen dhiyaa sun najjoon gimbii rakkoo akkasii keessa ture. Uummati naannoo sanaa rakkoo akkasii dabarsaa ture. Hanga har'aatti illee rakkoo sana keessa immoo akka jiru atuu quba qabda. Anaaga gidaamii deemee beeka. Caanqaa keessa bahee gidaamii kan bosona hunda keessa odeeffannoo isaa sirriitti qaba. Hayyee gaariidha kan meegaa ijoollummaan keessanitti dararaa isinirra gahaa ture, dararaa maatii keessanirra gahaa ture, dararaa uummata Oromoo akka waliigalaatti irra gahaa ture kana baachuu dadhabdaniit egaa baqattanii fiiddanii bosona seentaniirtu amma dirree qabsoo jirtu. Achittoo mee akkam ture? Maal oduu isin qunname? Akkamii hojiin mee maal fakkaata? Akkamiin hojjetaa turtan? Egaa isa gaannanii imala karaa dheertuu jedhee barreesse. Qabsoo kanatti gaafa dabalamne egaa bu'aa bayii hedduutu jira. Waraana leenjifamee akkam fixeen immoo xiqqoo barumsi wayii jirti wanti garaagaraa jira. Amanamummaan illee jira. Waan ta'eef gara qondaalummaatti darbee qondaalummaa leenjifamee qondaala marsaa 5ffaan leenjifamee tan abbaa buttaa ta'eenanii ramadamee achirraallee immoo akka tokkotti immoo gara qarootummaa leenjifamuutti darbee qarootummaa leenjifamee dhimma kanarra quunnamtii fi waan garaagaraarraa hojjechaa ture. Ituma kana hojjennu egaa gara Dambidoollootti ramadamee Dambidoolloon ture utuun Dambidoolloo jiru manni giddugaleessi mooraan giddugaleessa yookaan heedkwaarteriin adda bilisummaa Oromoo dura mandii ture gara Dambidoollootti darbe. Dambidoollootti gaafa darbe gara sanatti hin darbe anis damee tikaa waliinii Dambidoollootu jiruuti egaa chaarterii keessaa bahuu fi lolli nu mudate. Gaafa Dambidoolloodhaan nu kana mataasaa ani ayyaana tumaa makkoo billiitu ture Dambidoolloo ayyaana tumaa makkoo billii boriin jiru har'an qaqqabna jennee utuu deemnu wayyaaneen naannoo caanqaatti nu qabattee dookimentii feenee jirra waan ta'eef
nu qabatteen dabartan nuun jettee gaafa isheen dabartan jettuu nuti walumaa gala shufeera keenya wajjin gara nama 5 turree warri nu duukaa jiran jajjabeedha. Nuyi hundi keenya hidhannee jirra boombii shubbutii qawwee qabnaa. Hin kenninu inni marsinee isaan booda adda bilisummaa Oromoo waliin mari'atanii gaafa guyyaa lammaffaa ayyaanni tumaa makkoo billii dhumeentiin Dambidolloo dhaqee egaa Dambidoolloon ture jechuudha amma chaarteriidhaa baanutti. Chaarteriidhaa gaafa baanu hoogganootuma wajjin naannoo sanaa baanee deemnee gara Tajjoo bakka jedhamutti deemnee bakka Tajjoo jedhamu kanatti marfama guddaatu ture, lola guddaatu ture. Ammasii anaa fi jaalleen koo tokko waliin waan nurka jiru oowwaallee wanti nuun oowwaalle sun baay'ee barbaachisaa ture. Jaalleen koo kunutuma waliin deemnu hoogganaa nama Booruu Dheeressaa jedhamu yeroo sanatti gumii sabaa amma jedhamu kana yookaan maayikalaawii koomitii adda bilisummaa Oromoo ture. Isaa wajjin utuu deemnu isarraati akkuma bobbaanu inni wareegame. Jaalleen koo wajjin mi'a kana oowwaalle illee ni wareegame. Egaa wanta sitti mukuni himamee dhumaaf miti dheeraadha. Gaalola baay'ee seenaa baay'ee keessa darbee wanta qaqqabatamaa duwwaa sitti muuf jedhama. Leesimo tokko barreessineechi geenye miti. Karaan sun dheeraadha. Lolli baay'eetu jira. Tulluu walalli irratti lolli jira. Dheeraa waan baay'ee jira. Garuu waan gaggabaabaa imala koo keessatti anaanii silaati miidhaan irraan ga'e sitti muudhaaf jedheeni. Hayyee itti fufa. Booddee gaafa gurbaan kun hin wareegamee anaa fi jaallan nama arfan taanee achirraati bobbaane dirqama fudhannee Booruunis rukutamee qabame ni wareegamee ijoolleen jajjaboon gaafa sana jaallee koo sana waliin dabalatee ni wareegamanii warri kaan madaaniiru. Booruun rukutamee qabameetu helikoophteraan fuudhanii deemaniitu wareegamee. Amma gaa gurbaan jaallee wajjin waan kana goone ni wareegamee. Ani warra kabiraa wajjin deemee gara akkuma beektu Gidaamii keessa gaa naannoo sana hunda beektu sichaa warra Baabboo Gidaamii keessa baheen Begii ture. Begii gaafa naqu Begii irraati bobbaaf dirqama wayiitiif deemee. Egaa hangam Begii ga'utti jaalli tokko nurraa wareegameera. Tokko nurraa ganeera. Afur turree afur keessaati nama lama taanee amne anaaf ajajaa keenya tafee ani quunnamtiin ture. Achirraa ajajaan keenya mee dirqama natti kennee haga Finfinneetti akkan deemu. Dirqama natti kennee dirqama sana fudhadheeni deeme. Egaa kun bu'aa bahii dheeraa qabaa. Dhuma Begiidhaa ka'ee deemee Laqamteen ga'ee dhidheessa mana hidhaa ture dhageessee yeroo sana waraanni keenya hidhaa turanii isaaniin quunnamee waan quunnaminaan jedhame karaa kana irratti hundumaa hojjedhee Laqamteen ga'ee yeroon Laqamteedhaa ka'ee deemuuf jedhu namoonni gantoonni baay'een waan turanii fi akkan Finfinneen deemne na dhorkanii jechuudha warri maaddee. Isa booddee waan an hojjedhu sun akka Finfinneetti akka xumuramu namatti dirqama kennee ofii kootiif deebi'a. Gaafan deebi'u ajajaan koo na bobbaasee Sudaan seene. Ajajaan koo dirqama natti kennee na bobbaase Sudaan seene. Wal quunnamtiin citeera. Reediyoon quunnamtii itti wal quunnamnu citeera. Inni deemeera. Karaan quunnamuun dhabee naannoo dhaloota kootiitti hin deebi'e. Naannoo dhaloota kootiitti deebi'ee dhokachaa gaafa jiraachuu ka'uu odeeffannoo argatanii warri wayyaanee waan sun akka owwaalamee fi wanta namni jaalleen wajjin owwaalle inni akka inni wareegameef akka nafe odeeffannoo argatanii dhidheessaa fi nama warra gantuu kana ergatanii akka hin qabamu godhan jechuudha. Mandii irratti akka hin qabamuu fi godhan jechuudha. Gaafan akka hin qabamu godhani ani waan sana dhaqee qabamee baasuun du'a. Haa ta'u immoo malee imala koo amman sitti hime kana keessatti hidhannoon koo shubbutiin kun harka jira. Boombiin kun harka jira. Yeroo man deemu yeroo mandii seenu hamma mandii seenutti hidhannoon koo boombiin koo shubbutiin kun harka jira. Gaafa mandii ga'e garuu shubbutii qofa hambifadhee boombii furkaa baasee isaan deemaa ture.
amma deebi'ee gaafa dhufu agarumatti du'an filadhe malee dookimentiin sun akka qabamu yookaan wanti sun akka qabamu yookaan an akkan dararamu hin barbaanne. Wanta sana qabamuu jechuun kan dirree dhiyaate waan ta'eef dubbii hamaa waan ta'eef waan sun qabamuurra wareegamuun qaban jedheenii murteessee ituman akkasittiin of eeguu ituman akkasittiin wannoo jedhu ol ijaarre caasaa tokko ijaarranne nama hedduutu jiru amma namni Rooberaa jedhamu Noorwee jiraata warri kaanii namni Qannoo Abdiisaa jedhamu Qondaala Kanadaa jiraata warra kaan kaasuun barbaadu biyya jiru lola jalqabnee jechuudha ol ijaarree waraana humna tarkaanfii fudhatu humna siyaasa hojjetu ofii keenyaaf ajaja ofii keenyaan murteessinee gaafatama olii qoonnee lola jalqabnee isa booddee eessuma koo Qees Maatiyos Ciibsaa kana qabatanii yoo nuu kennite nuu kenni yoo nuu kennu baattee magaalaa Mandii keessatti fannisnaa jedhan. Namni gaafas akkas jedhee nama Geetaachoo jedhamuu fi nama Hayilesuus jedhamudha. Waan sirriibu garuu jarri kun hin fannifaman Benishaangultu fannise ani hin fannifamne seenaa maafsiifataa hubansiin jedha. Hin fannifnaan ajjeefnaa jedhanii kana utuu jedhanii jiranii nama wajjin hojjennu Rooberaa ammasiin jedhu kana qabatanii kan waan ati barbaadde sii goona yuunivarsiitii dhattee baratta barumsa keetti deebita gammachiisin nu qabsiisi jedhan tolettiin jedhee gadi ba'ee si qabuuf jedhuun ati maladhuun jedheeni ani silayyuu du'aaf hin jira ati maladhuu garuu yoo ana qabsiisuu baatte sin dhiisanii ittiin jedhee utuman kanaan jiru Jaal Daawud naannoo sana keessa naanna'aa jira. Waraanni kabiraan amma ajajaansaa waraana sana addana jira biyya Siwiidinii kana waliin qabamnee hidhamnee ture biyya Sudaanii. Isaanillee bakka biraa jiru isaaniillee quunnamaa waan isaan barbaadan gochaa fi lolaa utuu jirru Jaal Daawudii naannoo sanaatii waardiyaan isaa magaalaa Mandii dhufee seenaa waardiyyaa isaa wajjin ol arginee mari'annee maanni barbaaddaa akkas akkasii isa booddee maadheedhan siin jedhe suni xalaa Keeniyaarraa adda bilisummaa Oromoodhaan ergamte Daawud akka inni gara Sudaanitti bahu ergamte maadheerraan dhufee nagaya. Xalaa sanas waardiyyaa isaas fuudheen bakka inni jiru dhaqe. Bakka inni jiru dhaqee bakki inni jiru gaa Gidaamii beekta waan ta'eef Gidaamii keessa naannoo Dhaatii jedhamu. Achi dhaqee isatti xalaa sana kennee hojiin hojjechaa ture hundumaatti gabaasee wal beenna wajjin turre waan ta'eef itti gabaasee kanarra jira nan deebi'a gaa xalaan kunooti ati dirqama kee waan barbaadde godhi jennaan lakki hin deebitu jedhee gara ji'a tokko immoo ji'a lamaa taa'eetu shakkee irratti mari'ate. Kan gaafa sana Daawud wajjin jiru Laggasee Wagee ajajaan waraana gaafa sana Daawud wajjin jiru Laggasee Wagee amma wareegame kana. Laggasee Wagee Gabruu Katarfaa ijoolleen shamarran lamatu jira gara muraasa tokkooti isaan kana wajjin dhaatima sana keessa teenyee fala barbaadutti kaanee xalaa sana ni shakkatu na gaafata. Nan gaafatiin xalaa kana irratti murtii fudhadhu maal rakkista ani xalaa kun maadheerraan natti dhufe kunooti sitti kenne geesse naan sitti kenne. Shira qabaachuu danda'a naan jechaa ture. Shira qabaachuu danda'a hin beeku garuu maadheerraan natti dhufe. Kana situ murteeffataa gaafan jedhu baay'ee irratti mari'atanii baay'ee yaadde namni Kadir Abbaa Gabaa jedhamu barsiisaan tokko jira namoota jajjabootu jiru hoogganoota irra guddaan ijoollee kana. Xalaa kana irratti baay'ee yaadee dhuma irratti murteesse. Gaafa murteesse halkaniif guyyaa lolaan rakkoo hedduu keessa baanee Sudaan seenne. Mee oduu gara Sudaan hin seenne waa'ee goota Oromoo qabsaa Oromoo kan uummata Oromootiif jecha wareegame goota waa'ee Jaal Laggasaa Wagee carraa argattee waliin qabsoofteerta. Mee jechuma gabaabaadha mee nu ibsi Jaal Laggasaa Wagee goota akkamiiti nama akkamii turan qabsoo irratti? Dhugaa sitti muudhaa fi Jaal Laggasaa gaa yeroo dheeraa waliin qabsoofne dhuma kana irrattis dhiyeessiisaatii fi quunnamtii isaa anatu ture amma gaafa inni wareegamutti yeroo inni wareegamu kana xiqqoo yeroo gabaabduudhaaf inni kartumitti qabamee hidhamee damaazeni qabamee kartumitti geeffamee hidhame malee yeroo dheeraa waliin turre imala Eertiraa keessatti waraana leenjisuu ergasiitti immoo
ergi Sudaanii keessaa baanee immoo 93 baanee Sudaanii keessaa deebinee immoo of ijaarree amma 98 kan nutti lola goone kan Laggasee Wagee hogganaadha wajjin turre. Laggasee Wagee kunoo akkuma argitu barreesseera seenaansaa jira. Seenaasa akka gaariitti barreesse kunooti laa kun Laggasaa Wageeti. Seenaasaa akka gaariitti barreesse maaliif baay'ee wal jaalladha. Laggasaa Wagee jechuun nama ijaaruu danda'u, nama dubbatee nama amansiisuu danda'u, nama hoogganuu danda'u, nama hin sodaanne. Ilaa Laggasaa maaliin si ibsa? Laggasaan jagna, Laggasaan qaruxeedha, Laggasaan dippiloomaasii, Laggasaan ajajaa waraanaa. Waan hunda qaba si galeera. Laggasaan xiqqaa jinis guddaa jinis akka tolii galuu qaba. Namni uummanni goobanaadha jedhama, namni gadheedha jedhama. Yoo Laggasaa bira dhufe lammatan galu. Uummanni Laggasaa dabarsee jiru. Uummanni biyya sana keessatti Laggasaadhaaf waardiyyaa. Nama tokkotu deemuutti jirruuti anaa fi jaalleen koo tokko nu gargaari maaloo bakka akkasiitti nu dabarsii uummata fakkaannee deemaa jirraa si beennaa jennaan hayi. Ani bari Laggasaatu na leenjise Laggasaayyuu tiksaan ture isin tissee lafa isin dhaquu barbaadan isin hanqisaa hidheetu fuudhee bakka nu hin barbaannetti nu geesse. Laggasaa jechuun uummanni akkuma isin jedhe olumaa gala gabaabaatti jecha gabaabaadhaan dippiloomaasii qaruxee nama siyaasaa ajajaa waraanaa goota lolattis daddaffiin tarkaanfii fudhachuutti daddaffiin lafa qorachuutti daddaffiin tooftaa jijjiirrachuutti Laggasaan nama jabaadha. Laggasaa kanan siin jedha sakaan yeroo biraa raasa'uu dandeenya yookaan immoo kitaabisaa jira kaa'eera akka gaariitti amma ammasiitti jedhee Laggasaan kana fakkaata. Gaariidha yoo as deennee yoo amma irratti jennee ilaallu qabsoo Oromootti namoonni akkamii akka wareegaman, namoonni akkamii akka dhiigatti jigsan, namoonni akkamii akka lafeetti caban warra keessa turetu beekaa goota haxxiyyaa akka Laggasaa Wageeffatutti wareegame. Boruunoo eenyu boruu wajjinis ture na jechaa turtanii wareegame jettanii isaanoo nama akkamiiti? Boruu dheeressaa kun gaafa sana innis gumii sabaati ajajaa waraanaa beekamaadha. Gaafatama qaruxeetis inni yeroo baay'ee haga Dambidolloo turreetti gaafatama keenya turre waan ta'eef wajjin turre. Ergasii gaafa chaartarii keessaa baanu wajjin bobba'aa turre. Inni immoo nama qaruxeedha, nama jabaa, nama tikaadha. Nama jabaadha. Egaa qabsoo guddaa gaggeessitanii halkanii guyyaa loltanii gidaamii irra gara beegii irra gara Sudaanitti ceetaniirtu amma Daawit Ibsaa fa'aa waliin taatanii. Ergasii hoo mee maaltu ta'e Sudaan keessatti bifa kamiin qabsoo itti fuftan maaltu sun qunname? Gaafa Sudaanii geenyu egaa achitti si fufaa. Gaafa Sudaanii geenyu daangaa karaa seene Yaabus jedhama. Egaa utuu Sudaaniin seeniin booda Koomootu jira warra daangaa Sudaanii kanarra isaan nu gargaaranii Sudaanii seenne. Gaafa Sudaanii seennu egaa naannoon sun Yaabus suni egaa bulchiinsa hundee lataafaa jala ture. Mooraa adda bilisummaa Oromoo sun guddaa ture. Utuu warri wayyaanee karaa Sudaanii keessaa dudduubaan dhufanii weerarin. Bakki sun akkas ture. Namoonni xiqqi naannoo sana turan nama Alii Bandarfaa jedhamudha. Ajajaa istikbaaraati jechuun gaafatama qaruxeetti. Namni sun nu argee gaafa Daawudiin arge baay'ee na'een boo'ee kana taatanii jedhee boo'ee maal jedhee nu gargaaranii yeroo gabaabaa booda akka nuti gara keessaatti dabarru nu godhan gara Sudaanii. Wayyaaneen hordoffii isheetti fufteetti. Wayyaaneen oduu kana dhaga'uudhaa fi irraa jalaan gaafa dabarru jaalle Daawudii fi murni tokko darbe.
gaafa anaa fi laggasee fi hagi tokko ijoolleen hagi tokko immoo dhufnu mataa martee kurmuu bakka jedhamti nu eedde. Kurmuu sanatti nu eedde gaafa jettu nuyi biiroo warra tikaa fidanii ol nu gashanii gaafa jedhanii hidhannoodhumaan Sudaanii seentee dhufteetu biiroo warra tikaatti nu marsite. Nu marsitee nuu kennaa jette. Gaafa wayyaaneen dhuftee meeshaa waraanaadhaan dhuftee nuu kennaa jettu kurmuun Sudaaniif kurmuun Itoophiyaa akkasuma wannoo tokkotu jirti. Laga tokkotu jirti. Laga yeroo bonaa ingu'aa ganna garuu hiyyaa'aa yeroo bonaa ashawaa seenaa achirraan dhufaniitu nuu kennaa jedhanii beena daawulfaata danna jiraa laggasee fayyadu jira. Nuu kennaa gaafa jedhanii namichi ajajaanii tika sanaa nama Benishanguliiti dhalootaan ga'a. Benishanguliin kun Sudaanii keessatti Bartaa jedhamu achi Sudaanii keessa jiru Benishangulii keessa Itoophiyaa keessa jiru waan ta'eef inni achuma dhaabbatee tolee turaan mari'annaa jedheetu waraana quunnameen immoo waraanatti marsiise isaanii. Isaan nu marsanii jiru killa keessa jirraa laggaseen maal jedhee karaa boroodhaan nu kaa'anii jiru balballi karaa boroo banaadha ture. Qawween lamatu hirkatee jira jiisiriidhaa fi qawween tokko kilaashiin tokko akka sireerra jiraa yoo isaan ol lixanii ani jiisirii sana fudhate kilaashii sana fudhatu naan jedhee qawwee majalaa jechuudha kan warra tikaa fudhanneetu hagaaleellee haleellee wareegamnaa jedhee utuunni dubbachaa jiru waraanni immoo dhufanii marsanii isaanumaan nu kottaadanii isaanumaan nu qabanii fuudhanii sokkan. Isaan fuudhanii sokkanii ammuma halkan kana dabarsan ganna yeroon isaa wannooti laatteeraan deemama malee makiinaan hin deemamu gara Damaazeen bakka jedhamutti nu geessan. Gaafa Damaazeen hin deemnu walumaa gala kaampii guddaan adda bilisummaa Oromoo kan doolaara biliyoona 5 shallagamu qabameedha. Achi dhanne gaafa achi dhanne namoota mooraa sana keessa jiran gadi baasanii baqataa godhanii jiru. Lafuma baqataa sanatti nu geessanii jechuudha. Lafa baqataa sana dhannee Jaal Daawudii hin turre baqataa lafa baqataa sanaa fi mooraa sana ga'amma kan bulchaa ture Jaal Hundee Lataa. Mooraa sana gaafa dhannu Jaal Hundeen isaan dabarse Jaal Daawudiin gara Kartuumitti dabarse garuu biiroon Kartuumii fi waldaan gargaarsaa ni jira. Biiroo yaraa ta'e biiroo saamanii waan hagi biiroon hin jira namoonni yaraan keessa hin jiru. Amma gara sanatti isaaniin dabarsee nu mooraa keessatti hafnee nuunoon keenya waddana deebinee bobbaana gaafa jennu Jaal Daawudii Jaal Hundee Lataa kanatti xalaa barreessee achuma turaanuun jedhee an deemuuf hin ture maaliif caasaan dhufee dhiisee dhufee hin qaban turee fi nan deebi'a gaafa jedhu xalaa barreessee naa ergee akka hin deemne naan. Kana gidduutti namni Kabaa Gaaddisaa jedhamu gaafa sana Keeniyaa ture. Xalaan sun gaafa barreeffamu hoogganarraa barreeffamee ergamu Keeniyaa ture. Inni gara Kartumii dhufee jira waan ta'eef inni dhufee Jaal Daawud jara quunnamee akka xalaan hooggana adda bilisummaa Oromoorraa itti barreeffamte itti himee Kabaan sun immoo Jaal Kabaan immoo itti mooraa dhufee hin dallanini hin aarini xalaan sun dhaabarraa barreeffamte. Ati dirqama guddaa baate. Lubbuu isaa baastee jedhee na sossobee na arginaasee hin deemin addana keessaa dirqama dhaabaa alaa ofii keetiif deemtee wareegamin jedhee na gorsee isa booddee laggaseen egaa wajjin jirraa. Gaafa sana qondaalota jajjabootu jiru, namoota gurguddaatu jiru, namoota hogganoota ta'an abbaan caalaa fanu dura darbanii Kartumiin jiru abbaa caalaa lataan beektu Dibaabaan amma kana Ayirlaandi jiru. Namooti hogganoonni dhaaba kana jajjaboonni jiru waan ta'eef achiin booda achi teenyeetu immoo waan kabiraa yaaduu jalqabnee utuu kana yaaduutti jirru dhossaadhaan namoota bobbaasuu jalqabnee dhossaadhaan gaafa namni mooraa keessaatti dafee ba'e tokko nama 50 jedhamu jiru addana jira. Isa fuuldura ijoolleedhuma bakka garaagaraa turanidha. Deebinee immoo of ijaaruu biyya keessatti. Isa jedhutu jalqabamee biyya keessatti of ijaaruu akkamitti of ijaarra akkamitti immoo deebinee biyya seenna akkam goona isa jedhu irratti qormaati geggeeffamee akkas turensiin jechuuf jedha. Egaa amma Suudaan geettaniirtu Suudaanitti
immoo akkuma ibsitan warri Suudaan Keeniyaa irraa xalayaa isinitti erganii obbo Daawid akka bahan ajaja dabarsan sun illee xalayaan sun dhugaa ta'uu mirkaneessanii atis amma fudhatama argattee amma foormaalii dhaaba keessatti dirqama guddaa fudhattee hojjechuuf deemta. Amma Suudaan irraa gara Itoophiyaa dirqama fudhattee deemuuf jirta jechuudha. Egaa ani akkuma isin jedhe nan deebi'a jedhee yaadaa ture. Maaliif meeshaan owwaalee dhufee caasaatu jira, hojii garaagaraatu jira. Keessumaa meeshaan owwaalamee dhufee ture sumpaa maal wanti baay'ee yaaddoo keessa nagashaa ture. Adeemsa koo kana keessa baay'ee yaaddaan ture. Maaliif nan deebi'a jedheen deeme warra sanaan. Roobeeraan amma siin jedhe kun Roobeeraan amma siin jedhe jarra akkas godhan kun jara jalaa badee Sudaan dhufee seene. Inni garuu karaa makurmuu asoosaarraan bahee fakkaatee dhumaa qofaama isaa dhufee seene caakkaa keessaan utuu hin taane horiidhaaf maallaqaan waan garaagaraadhaan dhufee seene. Amma inni baheera rakkoon hin jiru garuu meeshaan awwaalame ani owwaale waan garaagaraa wanta adda addaa jira wanti sammuu koo na xaxaa ture gaafa sana natti dhaga'amaa ture. Isa kanaaf jedheen deemuu barbaadan ture hin deemin jedhanii akkuma sanaanii dirqama natti kennanii daangaa irratti na erganii. Nama 50 jedhamu wajjin akka nuuni daandii saandu gara Giizan jedhama gaama dura karaa Yaabus karaa Kurmuu dhumnee gara Junuubii gara Kaabaatti jechuudha. Kibbaatti jechuudha amma gara Kaabaatti ni dhufee ramadame. Karaan Giizanii kun immoo kallattiidhaan sa'aatii murtaa'e booda mandiidha. Beeshangulii keessa darbee. Gara sanatti ramadamee waan meeshaa sana illee akka isaa nama quunnamee nama bobbaasee nan xumuradhee dirqama sana fudhannee deebisnee bobbaan jalqabamee jechuudha. Laggasee wagee zoonii Gidaamitti ramadamee bobba'ee 50 zoonii Sulula Abbayyaa namoota garaagaraa bobbaan deebisee jalqabee kana gidduutti Sudaanii fi Itoophiyaan ol loluu jalqabanii walitti bubbu'uu jalqabanii Hosni Mubaarak Finfinnee keessatti rukutamee yoo yaadatta ta'e ajjeesuuf yaalanii gaafa ajjeesuuf yaalan jedhan sana immoo warri qaruxeen Hosni Mubaarak achi keessatti ajjeesuuf turan sun kan Sudaaniiti. Isaan kun immoo naannoo Giizan kana naannoo daangaa kanarraa bobbaasaniitu achi keessatti rukutanii ajjeesuuf isa jedhu waan ta'eef wal lolanii Sudaanii wayyaanee Sudaanii weerarte jechuudha. Amma gaa kana gidduutti utuu gara sana hin gadhiin Kabaa Gaaddisaa zoonii Beegii Laggaseen zoonii Dambidolloo warri kaan Laggaseen zoonii Gidaamii Kabaa Gaaddisaa zoonii Beegii Jaalle Roobaan zoonii Dambidolloo 50 biraanuu amma dana jiru kun zoonii Sulula Abbayyaa rimiddiidhaaf waraanni deemee loluu jalqabeera amma gaa waraanni kun gaafa bobbaa wanti si dhibu warri caalan warri hoggana ta'anii bobbaan ulee duwwaa baadhatanii deeman. Isin ramaddii kam keessa jirtan amma? Amma ani gaa warra Giizaniin taa'ee qindeessu keessan jira. Afaanillee shaakaleeraa. Amma gaafatamatti ta'ee warra Giizaniin qindeessu keessan jira. Amma utuun Giizaniin qindeessutti jiru Giizanirraan hojjechaa jiru lolli kun gaafa ta'e immoo deebisanii immoo Kurmuutti lafa duriitti na ergan. Amma waraana bobbaasuu meeshaa kadhachuu Sudaanirraa bituu dhossaadhaan bituu meeshaa kadhachuu mootummaa ajajoota waraanaa kanarraa kadhachuu waan quunnamtii kadhachuu akkasittiin qabsootti fufnee jechuudha. Waraanni guddachaa deeme zooniileen ammasiin jedhe kana keessa bobba'ee guddachaa deeme waraanni guddatee kana gidduutti gaafa akkuma siin jedhu Hosni Mubaarakiin achitti rukutamu lolli kun ta'u as deebi'aa jedhame waraana sanaan achi as deebi'aa jedhame. Egaa daawwattoota OGMC mariin obbo Gammachiis Naadoo wajjin godhaa jirru kan itti fufu ta'a. Egaa waraana cimaa gaggeessaniin daangaa Oromiyaa keessaa kaanii Suudaan seenaniiru. Suudaanitti ammoo of ijaaranii deebanii humna waratanii garee adda addaa hundeessuudhaan Laggasaa hojii qabsaa'onni biroos garee adda addaatti qoodamanii waraana bal'aa gaggeessuudhaaf amma haal duree qopheessanii
gara waraanatti bobba'anii bakka jiranitti yeroo ammaa immoo Itoophiyaa keessatti pirezidaantiin Gibsii duraanii Hosni Mubaarak irratti yaalii godhamee irraan kan ka'e walitti bu'iinsi mootummaa Itoophiyaatii fi wayyaanii fi mootummaa Sudaan jidduutti uumameen haalli qabsoo biyya san jiru jijjiirameera. Kana booddee maaltu isaan qunnama laata? Mariin imala jireenyaa obbo Gammachiis Naadoo wajjin gaggeessine kutaa tokkoffaa asirratti xumurra. Kutaa lammaffaatti immoo waraana bifa haaraatiin gaggeeffaman kana bifa kamiin itti deemu kan jedhu immoo marii isaan wajjin gaggeessuu irraa kan hubattan ta'a. Sagantaan kutaa tokkoffaa qopheessinee kanumaan kan goolabnu ta'a waan nu hordoftanii galatoomaa horaa bulaa. Yoo abbaa koo abbiyyoo buleeyya nan bayyoo sitan hima yaa waaqayyoo haadha too ayyiyyoo abbaa koo abbiyyoo buleeyya nan bayyoo sitan hima yaa waaqayyoo.